Ashama harka fuunee daawwattoota Ardii Miidiyaa Neetwoork. Ardii Miidiyaa Neetwoork sagantaa bareedoo fi midhagootaan isin biraan gahaa turuu isaa kan yaadatamudha. Akkasumallee weelluuwwan warraaqsaa kan dururraa kaasee hanga har'aatti jiran hedduu isin biraan gahaa ture. Ammallee taanaan waan babbareedoo fi yaadannoo qabsoo Oromoo keessa waan jiran gara warraaqsota weelluutii fi qophiileewwan gaggaarii isin biraan gahaa jira. Ammallee taanaan warri haaraa gara Ardii Miidiyaa Neetwoork dhuftan sabiskiraayib gochuudhaaf maatii ta'a. Akkasumallee laayik sheer gochuu hin dagatina. Turtii gaarii qabaadhaa. Walane nariif gishuu gara buute dhabe talubuun jirtu kaalitiif kilin tokkabe waame nasiin tilikaa dhabe dubbiin kalee bade goobana bade waan salleen collee keessa bade waliin oolte waliin fakkaatu faradoon areedaa keenna dolchata namaa tattagoo nurraa hidha maraa kee kamatako qabiidi haree kan kee kadamako.